Akkam jirtu daawwattoota ONN kuni qophii dimokiraasii keenya kanarraatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jira. Akkuma kanaan dura jechaa turre fi dubbataa turre keessummaan keenya har'as ofii isaaniitiin beeksisuudhaan hawaasa keenyatti dhiyaatu isaan maraa eegalu. Hayyee baga nagaan dhuftanii mee maqaa keessan beeksisuudhaaf maqaan eegdanii Gammachuu Ayyaanaan jedhama. Bakkeettiin dhaladhe biyya Oromiyaa Koonyaa Horroo Guduruu Onaabee Dongoroo ganda Malkee jedhamutti dhaladhe baadiyyaa ilma qotee bulaa akkuma ijoollee baadiyyaa ijoollee qotee bulaatti guddadhe barnoota Agaa Iskuulii Shaambutti baradhe achi egaa mootummaa Ihaadegitti seene. Mootummaa Ihaadegitti seene bajettan mootummaa Ihaadeeg keessatti maaliin xaxaramtan seentan yookiin immoo hojii akkamti jalqabdan? Gaafuma dargii ufuuf jedhu Iskuulii Shaambuu barachaa ture. Ani ilma harka qalleessaati. Waan Oromoo waan beekuun qabu. Warri wayyaanee achiin dhufanii, warri OPDO achiin dhufanii mindaa argadhee uf gargaaree maatii koo warri dhufanitti dabalame jechuudha. Dabballee taatamoo waraana taatan? Dabballeen calalaqiitti baatii tokko walakkaa akkas leenjiitan dabballee ta'ee mataa irratti ramadame gaafa dura. Achii boodas Salaalee Dagamettis yeroo gabaabaa hojjedhe. Egaa namoonni baay'een amma maqaa keessan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan jedhuun beeku akkasumas immoo waraana biyyattii keessattis namoota maqaa guddaa horatan keessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nama tokko. Gaafa waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu tureessi nama maqaa guddaa qaban nama akkasumas waraana keessatti hedduu sodaatamanii fi gamtaa waraana biyya kanaa kutaa baay'ee kanaa jiran keessaa isin nama tokko mee kanarraa tokkoon taphachiisan. Isa haguma hiriyoota koon beekama. Sana olis sana gadis miti. Dura dabballee keessaa gara waraanaatti deeme. Gaafa lolli Itiyoo Eertiraa eegalamu ajajaa birgeedii makaanaayizii tokkoon ture. Humaraa. Warra dura baadiyyaa dhagee keessa kutaan kiyya makaanaayizii keessaa akka ishee dursu jiru. Egaa lola waggaa lamaa sana baadiyyaa dhuman ture. Ajajaa kutaa waraana 8ffaa kan makaanaayizii ture. Achumatti hanfatee baadiyyaa itti waggaa lamaa jiru. Kanaan wal qabatee odeessa tokkoon dhagee Koloneel. Bakka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jiranitti yookiin immoo maqaan koodii waraanaa tokko kan ittiin beekamtanii jira. Bakka koodiin waraanaa sun dhaga'ametti gosti meeshaa hin dhukaane hin jiru jedhama. Mee maqaan sun maaliif immoo akkas jedhama laata? Egaa isa tokko tokko egzaajireet godhu itti dabalu walakkaan isaa dhugaadha. Inni kun lolli sun yotuu nuti yaadeen waan eegalamee fi sirnaan koodii wal quunnamtii hin qabnetu. Waraanni Itoophiyaa jechuudha kan daangaa sana irra turre. Ajajooti koo Saamuraan fa'aa, Jeneraal Saamuraan fa'aa, Jeneraal Ababoo Taaddasee fa'aa, Jeneraal Haayile Sillaasee Girmaa Yooddin Beeten fa'aa warra sanaa gadis hiriyoonni koos lola dhimma makaanaayizii gaafa barbaadanii akkatti walitti muun wallaalanii buna jedhanii nama amane waan buna jaalladhu. Buna kana reediyoon warra Eertiraa ni beeka. Yeroo nani haasa'uu jalqabu dhuguma darbanii marfii dhukaasu jechuudha dursanii kanumarraa akka ta'e jechuudha. Akka odeessa dabalataa dhageetti ammas humna makaanaayizii kan keessattuu daangaa sanarraan bakka maandhee warra Eertiraa bakka baay'eetti kan cabse makaanaayizii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhama. Wanti kun bara adda baadiyyaa sana makaanaayizii jiru 8ffaa. Yeroo 8ffaa immoo natu ajaja. Lola bareedduutti makaanaayiziidhaan ta'ee lola karaa tasanii makaanaayiziidhaan ta'ee baadiyyaa mataasaa shomboqqoo seenuu inni kun hunduu makaanaayiziin 8ffaa.
yeroo lolli hammaatu garuu ajaja kiyya jalatti makaanizii 20 torbaffaarraa bakka biraatiin illee dhufee itti dabalama jechuudha. Inni kuni afaan Amaaraatiin tadarraabee haayil jedhama. Yeroo humni guddaan barbaachisu qaama biraarraa dhufanii ajaja keenya jalatti makaanizii jalatti yoo baay'eetu ture jechuudha. Kanaaf akkuma jedhame sana manneen baay'een kan cabe ajaja kolonii Gammachuu jalaan warreen opereeshinii sana gaggeessanii jechuudha. Makaanizii Itoophiyaan jabaa jedhamee qabdu turte 20ffaa kan Jeneraal Taklaa Shabbir ajaju. Makaaniziin kuni lola sooranaa irratti akka malee dhimmatti ba'uudhaan warra Eertiraatiin irra guddaa hojiidhaan ala ta'e. Sana booda makaaniziin 20ffaa jedhamu itti fufne kakutaattuun lafootuun 20ffaa ka jedhamu bakka bu'e. Ergasii muuxannoo lolaa qabu kan deddeebisee lola keessa darbee akka makaanizii 8ffaa garuu warri kaanis lola inumaayyuu warri kaan amma arfaffaan fa'aa erga lolli dhufee kan ijaaramedha jechuudha. Makaanizii 5ffaa jedhamu erga lolli dhufee kan ijaaramedha jechuudha. Akkas ture waan makaanizii yookaas. Tole beekamu wal qabatee ta'u. Amma isin hoggaa waraana sanatti duultan yookiin immoo hoggaa makaanizii 8ffaa qabatanii duultan jalqabuma koloniila turtamoo waraana sana booddee irreessa koloniilummaa jedhu kan argattan. Gaafa Najjaa Birgeedii ture lolli gaafa eegalamu shaara kan ture. Achumatti loluma sana keessatti illee kan argamu wal ta'e. Gaafuma lolli sun dhumatu immoo koloniila guutuun ta'e jechuudha. Hayya amma gaa sadarkaa irreessa yookiin immoo aangoo waraana keessa jirutti jechuudha. Koloniilummaan sadarkaa guddaa keessaas tokko tarii kan maayyii ga'uudhaaf sadarkaa 3ffaa yookiin 4ffaarra kan jiru akka biyya kanaatti. Isin sadarkaa koloniilummaa kana geessanii koloniila erga jedhamtanii booddee jireenya kanatti deemaa jirtu akkamitti asii dhiistaniitoo gara adda bilisummaa Oromootti dabalamtan maaltu isin mudate? Tokko jireenya qananii kan jedhamu miindaa waraanaatiin guddaa miti yoo hatte makiinaa hojiif sii kennu makiinaa hojiif naa kennu Laand Kiroozerii nan qaba Finfinneedhaa mana jireenyaa nan qaba miindaan kokumaaf 700 kanaan baay'ee hojii qananii kan jedhamu jiruu qananii kan jedhamu guddaa hin yaadamu garuu nama isa hiyyeessa Itoophiyaadha jireenya fooyyee qabuun jiraatta. Waraana taatee, jeneraala taates, koloniila taates baay'ee kan jedhan kan jiraattu yoo hatte qofaadha. Warraatee tokko asitti jiraata jechuudha. Inni ati na gaafatteef kun immoo walitti hin dhufu. Gaaffiin eenyummaa fi qananiin walitti hin dhufu. Warri adda bilisummaa Oromoo dhaabe warra homtuutti hin hir'annedha. Warra mooraaliin itti hin hir'anne, warra beekumsi itti hin hir'anne, warra jireenya itti hin hir'anne. Walitti fiduutu hin danda'amu jireenyaa fi eenyummaa. Ani takka adda bilisummaa Oromootti dhufne wanneen uummata keessatti haa ta'u waraana Itoophiyaa keessatti loogii jiru yeroo dheeraaf amma morme ifatte jechuudha. Inni kuni gaafas jarri nama tuffatu amma beeku akkatti nama ilaalanii nama dhaga'anii furmaanni jiru qaama kanaaf furmaata barbaaduuf falmu waliin hojjechuu ta'uu isaa murteeffadhe akkasitti jechuudha. Amma dhimma kanarratti wanti kana kaasuuf yeroo baay'ee amma wanti biyya kana keessatti arginu jeneraalota jedhamanii namni gamoo 6-7 magaalaa kana bakka adda addaatti qabantu jiru. Namoota biyya alaatiin meeshaa fichisiisanii biyya kana keessatti importer exporter kan jennu kan jechuudha. Raabsisantu jiru. Jeneraalonni maquma Oromoo dhahatanii waan kana keessatti hirmaatanis kan maqaadhaan hedduutu jiru kan hamataman jechuudha. Isa kanaan wal qabsiisee ta'an akka waan tokko kaasan barbaadu. Isin amma akka jettanitti mindaan keessan kumaaf 700. Namoonni as keessatti arginu immoo jechuudha. Mindaan kumaaf 700 amma gamoowwan kana hundaa ijaaran jenneetis yaaduun nama rakkisaa. Isa sanaan kana kaasa. Kanaan wal qabatee bara isin
gara adda bilisummaa Oromootti dabalamtan namoonni akkasii kan isin faana baay'ee dabalan namni muraasni jira. Walumaa galatti immoo nama meeqadhaanitti kan adda bilisummaa Oromootti dabalamtan baasan. Inni kun piroosesiidha ture. Ani abaabootti kan hin dabalame Eertiraatti miti. Itoophiyaa waraana Itoophiyaa keessa taa'een abaaboo waliin hojjechuu danda'a. Qofaa koonuu miti. Nama baay'ee wal ijaarree aga dandeenyu tattaafne. Mootummaan kana irra gahee hojii irraa saspeendine godhee Finfinneen taa'ee waggaa lama. Miidhaanaa kennu mana isaanii jiraata. Kana jeneraal Masaan Muraatu waan hin abaaboo waliin hojjettaa. Maarshaal Koortiittis dhiyeessina. Garuu ammaaf mana keetu hojii irra jirtu naan jedhee. Koortii sanatti garuu na dhiyeessine maaliif akka tun na dhiyeessine hafan hin beeku. Kana gidduutti jaarmiyaa lafa ijaaraa otu jiru jeneraal Kamaal waraana haga ta'e qabatee karaa Shiraaroo Eertiraa gara waajjirri adda bilisummaa Oromootti deeme. Sana baatii tokko booda Hayyuu Dureen adda bilisummaa Oromoo Jaallaa Ibsaa ufuma isaa sagalee masaatiin anaaf jeneraal Hayyuu gara waraana kibbaatti akka ba'an nu ajajani. Anaaf jeneraal Hayyuu gara waraana kibbaatti ba'an kana jechuun isin karaa kibbaa baatanii waraanni bara sana 2006 cabsee immoo gara adda bilisummaa Oromootti dabalamu kan jeneraal Kamaal Galchuu jedhan turan karaa kaabaa ba'an adda adda baatanii jechuudha. akkas. Tole amma isin waan as keessatti na tuqxan keessaa waggaa lamaaf hojiirraa saspeendi taatanii yookiin immoo hojiirraa dhaabsifamtanii mana isaanii keessa turtan. Yeroo mana isaanii keessa turtan sanatti eegumsi akka isin mana sanaa hin baane akka isin hawaasa waliin quunnamne godhamu ture. Ture eeyyamsiisee malee sosso'uu hin danda'u. Yoo isaan naa eeyyaman bakka gaafachuu qabu isaan waan natti mira achi gaafadhee yes or no naa jedhu akkasitti nama waliin. Gaafumaayyuu mana sanaa baatanii deemtan silaa eegumsi isin duuka jira akkamitti baatanii deemtan? Isa gaafa miidiyaa irratti ibse walakkaan isaa waan ifuun hin barbaachisne nageenya namaa wajjin wal qabatu waan ta'eef baane Oromootu nu baase. Haga nuti dhaqnee waraana bira geenyutti namni quba qabu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromootti kan nuti makamnutti manaa bahuu keenyayyuu anaaf Hayyuun namni quba qabu hin jiru. Guyyaa lama sadii booda barbaacha keenya eegalan jechuudha. Ayyee egaa waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamtanii waggaa dheeraa achi keessatti tajaajiltanii ogguu waraana adda bilisummaa Oromootti walitti dabalamtan sana gaheen hojii keessanii maal ture erga sana? Akkan dhaqeen moonaa leenjii isa Eertiraa jirutti irra madame. Jaalladhan waliin qoree ta'anii hojjetan jiru. Gammachiistota Saafaa biyyeen itti asirrattu jaal kaapiteen Darajee Waltajjiifaa, jaal Milkeessaa Eebboofaa, jaal Bilisummaa Almaayyoofaa jiru. Bulchiinsa moonaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo gama kaabaa yeroo sana gaafatan waan ta'e. Gidduutti 2008 rakkoon dhaaba keessatti gaafa dhalatu inni sun hafee waajjira Hayyuu Duree jalatti operational staff ta'een haga walaatti yeroo dheeraa hojjette. Hojiin koo inni guddaan ajajoota waraana bilisummaa Oromoo fi Hayyuu Durees dabalatee dhimma leenjii fi bobbaa waraana bilisummaa Oromoo gorsuudha. Kanarraan ture yeroo dheeraa. Ayyee. Egaa adeemsa kana keessatti otoo qabsoon adda bilisummaa Oromoo gochaa jiru bobbaan adda addaa deddeemaa jiru isinis gorsa adda addaa kennaafi ogummaa qabdan bilisummaa tajaajila kana otoo of hin qusatiin kennaa turtanii bara 2008 hagayya darbe kana keessa sirni waliigaltee wayii ta'ee adda bilisummaa Oromoo akka biyya keessatti deebi'u ta'ee sirna waliigaltee sana irratti turtanii jirtu. Mee akka
hubannoo hawaasaatiif ta'utti haalli waliigaltee sun akkam ture? Dura deddeebi'aa ture egaa waliigaluun barbaachisaadha jijjiiramni dhufee kan jedhu uummata ni gaafanna waan uummanni jedhu abaawoon uummatuma Oromoo qofa gaafata waan murteessu duuba isaatti nama gaafatu tokko hin qabu. Abbaa mariisisu hin qabu, abbaa gaafatu hin qabu, nama sodaatu hin qabu, Oromoo qofa sodaata. Fuuldura Oromootti dogoggora uumee ija Oromoo keessa seenuun adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf bakka adda addaatti fedhii Oromoo asseessu. Oromoon baay'ee barbaade waliigaltee kana. Isa kanaanii murtee namni kennu ana waan hin taane odeessan ta'uun waajjira hanyuu dureetti hangabaasaa jechuudha. Oromoon guddaa barbaade. Kanaaf fedhii Oromoo kana faana deemuun dirqiidha. Adda bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfachiisuu danda'a. Gaafa waliigaltee sanaa gaafa guyyaa sanaa yoo ilaale akka carraa ta'ee gama mootummaatiin warra qaamaa wal beekuutu dhufe. Pirezidaantii Lammaa Magarsaa akkan si beeku kanan beekaa. Dooktar Warqinii akka ta'e nan beekaa wal beeknaa. Dhufanii baay'ee kan nama gammachiisus nama raajus waliigaltee mootummaa fi dhaaba siyaasaa biraa hin fakkaatu ture. Obbolayaan wal miidhanii gaabbanii walitti deebi'an akkas fakkaatee. Miirri nani gaafas argee fi amma jiru kun yeroo ilaaltu maal taa'utu gaafas du'eera ta'e nama jechisiisa. Utuu hambiraan arginu. Seenaa addaa dhimma Itoophiyaa irratti Oromoon qofti mari'atu. Dhimma Itoophiyaa irratti ijoolleen Oromoo obbolaan qofaan mari'atan. Akkasitti argine waan nama danqu waan yeroo dheeraa namatti fudhatu tokko humtuun jiru hin jiru. Hinumaayyuu gama mootummaatiin haaldureen humtuun dhiyaata. Uummata fuuldura dhaabbachuu hin dandeenyu siiniin biyya Oromaatti dhiisnee jira. Waan waraana bilisummaa Oromoof na yaadadha akka pirezidaantii Lammaan haasa'e. Eenyummaa kiyyaaf kabaja kiyyaaf warra biyyaa biyya ijoollee jedhe. Warra kana biyya Oromaatti dhiisuun nutti ulfaatee. Waraana bilisummaa Oromoo kana booda waraana bilisummaa Oromoo jechuun hin dhumata. Waraana Oromooti. Waraana anaafis eenyuufis kabajaa nutti horuuf biyyaa biyya ijoollee. Akkasitti eegalame yeroo eegalame haasaan suni. Haasaa sanas gama keenyaan qofa dhiyaata haalduree. Akkasitti eegalee miirri ture kanaa jechuudha. Egaa dhugaa soodhaaf waan garaa nama nyaatu tokko kan ammaatti kaastee toon waan amma jiru kana otoon argin isuma dhagee sanaan du'e kan jette wanti amma jiru wanti gaafas ka'e walirraa baay'ee faallaa guddaa gara akka ta'e kan namatti mul'isu. Amma haalli qabatamaadhaan biyya kana keessatti jiru waraanni kun waraana Oromoo ta'uu dhiisee waraanni kun waraana hundumaaf gaachana ta'uu danda'u akka sanitti hubatamu fi waraana irratti waraana biraa labsuutu mul'ataa jira. Wanti amma biyya keessatti deemaa jirus waan kana wal qabatee kurri silaa namni keessa waan tokkollee arguu hin dandeenye tokkotu bu'aatii jira. Silaa seerri waraanaa akkatti waraanni riphee lolaa tokko biyya mootummaa tokkotti araaramee waliigaltee sun itti raawwatu. Seerri mataa isaa danda'e tokko hin jiraatu laata otoo waliigaltee sun illee kan jiraatu ta'e. Kanarratti mee muuxannoo fi beekumsa qabdan irraa maal jettu? Egaa waliigaltee keenya keessatti nuti waan afur moo shan kaafne walumaa isaanii. Tokko hiree waraana bilisummaa Oromoo isa moonaa leenjii Eertiraa jiruuf isa biyya keessa jiru akkam ta'a akka jedhudha. Murteessine dabalee
inni Eertiraayyuu silaafuu hidhannoo waan hin qabneef lakkoofsa isaayyuu yeroo sumutti isaanitti illee bakka inni jiru isaanitti yaadannaa qabatanii biyyatti akka deebi'u waloon barnoota kennuudhaan koreen tokko mootummaa abaa'oo nu keessaa koreen tokko dhaabbatee barnoota humna Oromiyaa poolisii haa ta'u irratti hundeessaa humna ta'etti akka dabalamuu danda'u irratti hojjechuu ka jedhu. Inni kun egaa erga biyya galee booda dura fedhii namichaayyuu ni gaafata. Fedhii jaallan akka dhuunfaatti poolisii ta'uu ni barbaada. Kora bittinneessaa ta'uu ni barbaada. Fedhii isaatu gaafata. Inni lammataa meedikaalii ni jira. Umurii ni jira. Akkasitti adda ba'ee inni poolisii ta'uu danda'u, inni kora bittinneessaa ta'uu danda'u, akkasitti caalallee humna kana luuzin goonu. Humna amma Oromiyaan qabu. Poolisiis kora bittinneessaas ajajoota isaanii durii qabeen beeka. Hiriyoota kooti. Namni tokkoyyuu akka waraana kanaatti tireeningii qabu. Tireeningii sarvaayivaalii gammoojjii keessa, baddaa keessa, qorra keessa, eeguu, beela, shaakala lolaa kan qabu jira. Kun lola Sumaalee fi lola Gumuz irratti argina. Ijoolleen Oromoo ta'e jedhamee akkasaan tireeningii lolaan qaban godhamee maqaaf afaan miliitarii uffata garuu loluun ta'e. Poolisiin Oromiyaa baay'ee poolisiin Oromiyaa koree bittinneessaa Oromiyaa saanduuchi qaba. Mootummaan ta'ee jedhee akka humna hin godhanne godheera. Uummanni immoo isinti nu fuchisiisa jedha. Ijoolleen kun Oromoo keessaa dhalatanii gubataa jiraatu jechuudha. Irraa dhowwuu hin danda'an humna hin qaban, hidhannoo hin qaban, qawwees hin qaban. Kanaaf humni kun gammoojjii keessatti keessumaa yeroo dheeraa tireeningii qaba. Qabeenya Oromootii jennee walii galee akkasumatti fudhatanii isa ammas haga ta'e akkasumatti deemaa waan jiran natti fakkaata. Kan biraa isa biyya keessaati. Nuti jaarmiyaan siyaasaa tokko biyya tokko keessatti miliitarii mataa isaa qabatee karaa nagaa dorgomee immoo aangoon qabadha jechuun akka pirinsipiliitti akka hin jirre abaaboon gorsa OPDO irraa waan barbaadu natti fakkaatu. Immoo beeka jedhee tajaajila. Garuu lafarra jira amma waraanni kun. Waraanni kun keenya jedhameera. Kan Oromiyaati. Qabeenya Oromiyaati jedhameera. So akkamitti gara humna Oromiyaatti, humna mootummaan Oromiyaa bulchuutti jijjiirama akka jedhu gallee irratti mari'annee hojjennaa jennee biyyatti, biyyumatti galle. Kanaaf immoo waraanni kun kan hidhachiise, kan ijaare, kan nyaachisu, kan jiraachisu Oromoodha. Oromootu abbaadha. Karaa bakka bu'oota isaa Oromoos mariisisa. Akkam akka inni ta'u akka barbaadu. Kana keessaa Oromoo baafnee murteessuu hin dandeenye. Silaafuu waan Oromoo murteesse isinis immoo fudhattu jennetti amannaa. Akkasitti waliin. Oromoo utuu mariisisiin waraana kana waan inni murteessuu hin dandeenye. Abaaboo inni murteessuu hin dandeenye. Ilmaan bosona jiran kun ilmaan Oromooti. Koozeen isaan qabatan ka Oromooti. Ka jiraachisu, ka hidhachiisu iyyuu Oromoo. Oromoon abbummaatti qabaachuu. Kana waliigaltee keenya kana egaa. Kana jechuun maal jechuudha? Kan biyya lafaa irratti ta'ee mul'ate, kan yeroo baay'ee exercise godhame noormii tokkotu jira. Waraanni lama adda qabatee kan wal lolu, ka biyya tokko keessaa haa ta'u, ka biyyaaf biyyaallee yoo ta'e, lolli haa dhaabbatu yeroo jedhamu dura dhukaasa dhaabutu labsama. Kan abaaboon Eertiraa ta'ee labse. Karaa mootummaa labsiin hin lolli na waraana bilisummaa Oromoo jedhamu gabaatti labsama. Abaaboon Eertiraa ta'ee labse. Ijoolleen rakkachaa turan keessumaa ijoolleen gara dhiyaa jiran hin lolli naannoo jettanii garuu nutti duulaa jiru.
kabra itti aanee silaa kan dhufu sunu hojiirra ooleera ta'e dhukaasa dhaabuun suni waraanni kun walitti dhiyoo jira. Koomishinii tokkotu dhaabbatee waraana kan walirraa fageessa. Firii zooniitu uumama. Dhimma kana irratti ekspertoonni Oromoo biyya Oromaa tajaajilan kumaataman Ruwaandaatti hojjetaniiru, Burundiitti hojjetaniiru, Saawus Sudaan amma hojjechaa jiru, Laabeeriyaatti hojjetaniiru, ammas warra hojjechaa jiran jiru. Ogeessa akka cirrachaatti jira Oromoon kana irratti. Akkamitti konfiliiktiin akkasii yeroo dhalatu akkamitti furama warri ogummaa isaa qaban jiru. Isaantu silaa koomishinii tokko gad dhaabee kan gama keenyaanuu gama mootummaatiin namni keessa jiru. Waan kana akeeka kuni hangaake otun ta'ina. Otun ta'ina feeti aangoota mootummaa keessa bakka mootummaa federaalaa bu'anii haa dubbatan bakka ofii bu'anii haa dubbatan kan hin beekamne kan hin gurraan dhaga'e Addisuu Araggaa bahee waraanni bilisummaa Oromoo haa hiikkatu. Hin jiru waan akkasii. Waraanni bilisummaa Oromoo hin booji'amu. Inni booji'amtu walii galte jedhu sun inni tokko akkuma hidhatetti akkuma taankii isaa itti nyaachifatetti fuullee isaatu jiru ati qawwee lafa kaa'ee jechuun siin booji'aa jechuudha. Booji'amu immoo ayyaadha. Yoo humnaan lolanii nama booji'an qabaatan ilaaluuf kenna. Yoo inni nama baasa ta'e nuti gama keenyaan kun hin baasuu danda'a. Ammayyuu walii galteen sun hojiirra ooluu qaba. Kan Oromoo baasu isa qofaadha. Akkasitti yoo birraa watamii uuman qabu. Kana mootummaan inni wallaalaa ta'ee kanaas uummanni akka beeku kanaas mootummaan akkatti konfiliiktiin akkasii furamu sirnaan beeka. Maaliif akka fedhatti dhabame uummati garuu qawwee lafa kaawwachuu jechuun akkam akka ta'e sirnaan Oromoon beekuu qaba. Hiikkachuu kan jedhamu yoo walii galte keessa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee itti fufu waraana Oromiyaa ta'ee itti fufaatti walii galle jechuudha. Waraana Oromiyaa jechuun immoo poolisii ta'uu danda'a, humna addaa ta'uu danda'a, kora bittinneessaa ta'uu danda'a. Akkasii walii galle isa kana hojii raawwachuuf immoo piroosesiin ammasii ibsa kana keessa ce'uun dirqiidha. Ammallee isa godhamuu qabaa jedhee ibsa. Kanaaf salphumatti uummanni akka hubannoo isaatti qabu mootummaan waan mootummaa ta'eef qawwee namarraa hiikuu namatti hidhuu danda'a. Bebelolaan tokko immoo gaafa dhufe dirqama qawwee hiikkachuu fi qawwee lafa kaa'uu qaba jedhanii kan hubatan suni dogoggora. Kanaaf akkaataan itti namni qawwee hiikkatu yookiin bebelolaan tokko qawwee hiikkatu adeemsa isin jettan kanaan jechuudha. Dirqiitti kana keessa jiru qaba. Mee kan wal qabatan amma duratti wanta tokko kaasanii turtan waa'ee waraana ibsaa irraa ture lakkoofsa bakka inni jirulleetti himnee isaan yaadannoo qabatanii biyyatti deebi'anii jettanii waraana biyya keessaa immoo biyya keessa gaafa deebine irratti hojjenne jennee walii galle jettan. Tarii walii galteen isin asmaraa irratti gootan suni mallattoo hin qabu. Namni baay'eenis immoo qaamni sadaffaan akka gadduun seenee yaadu ture. Addi bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaan bakka jirutti malee walii galtee kana hin goonu yeroo jedhu na yaadadha. Isa wal qabatee namoonni baay'een qaamni sadaffaan hin barbaachisu obboleeyyan lamaantu walii galaa jira waan ta'eef isin lamaan akkumatti fixachuu dandeessu kan jedhuun dhiibbaa guddaan tokko akka godhame gama kamiin akka ta'e illee waan wallaalu dhiibbaan tokko akka ture na yaadadha. Mee tarii walii galteen isin gootan suni kan waraqaarratti mallattaa'uu dhiise kanarraa kan ka'e moo egaa biyya dhufnee irratti hojjenna kan jedhu sana ergaa dhuftanii mallatteessuuf dhiistan. Ani achitti kan inni hirmaanne teeknikaa advaayizer ta'e hangoo warra silaa wal mallatteessu keessa hin jiru. Kasi dhibuu akka mallattoof leeyyuu ture hin barre. Mallatteessuuf dhiisuun garuu Oromoof furmaata miti. Ilmaan Oromoo waluma amanuu qabu. Waluma amanuu qabu. Mallattoonis mallattoo maal dhabu mallattoo diiguu eenyu si qabu yoo humnaan diigde. Bara chaattiraa mallattoon hin jiru. Ni ture. Humnaan diigde. Rakkinni mallatteessuuf dhiisuu miti.